السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شمار قفوني ترزرتو ما نورا موقالي وقاري جلتني وما تكشتي هوري فاطمة ويوتي في ماتين تاني ماتي تاسنين جنا سماني وري ماتين على تشير لايك وجونا جبيه ساسنين جنا وانا جايباتي نمت بالبلي وانا ادات النقاير راسو واسونو خلاص سقلي سنة من شوفه وانا جيتي مبروان كي سقلتيفي جلس سقلي ورابو في كهي أكس إن شاء الله وما تكشتي جرتني تبتني أنا جيتو بربادي سيدا waan irraa milkooftan keessa mana jireenya keessanii keessatti hojjetan keessa maalirraa ifaa milkooftan maaltu isin gammachiisa jiruu keessan keessatti wanni hojjettan yookiin wanni karoorfattan karoora keessanirraa maalirraa milkooftan fakkeenyaaf biyya namaa dalaguu haa taatu waan karoorfattanii waan dalagtanii ra'anii namni hedduun keenya mana namaa jirraa mana biyya namaa jirraa biyya namaa kana keessatti ni dalayina waan dalayinu san irratti ani karoora qaba jechuudha namni mataa fiti fakkeenyaaf karoora mataa iyyaa qaba akkasumas abboo karoora mataa isii qabdi haalii akkasii namni hundi ani karoora mataa isaa qaba karoora keessan sa'in irra milkooftanii moo hin milkoofne yoo milkooftan hangam milkooftan yoo hin milkaa'in maal akka milkaa'in isin taasise komentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha yeroo biyya galtan maal hojjechuudha karoora keessan biyya gaafa galtan karoora keessan maal hojjechuudha galtaniitu ilmaan guddisuu moo daldaluudha moo barachuudha moo waan adda addaa hojjechuudha moo maal inni karoora keessan namni hedduun karoora adda addaa qaba waan adda addaa irratti hirmaachuudhaaf dalaguudhaan hojjechuudhaaf wannaadha gariin horsiisuu gariin qonnaa gariin immoo waan adda addaa irratti bobba'a akkasii anachi keessaa inshaallah anachi keessaa maali seetan an daldalaaf inshaallah horsiisa allaatti horsiisuu allaatti horsiisuu ni jaalatanii lukkuu horsiisuu karoora kiyya lukkuu horsiisuudha lukkuu fi daldala seenuu ni jaaladha daldala jalqaba irraayyuu an gishee xiqqootu waa daldaluu ni jaaladha akkas kaayoon tiyyaa fi karoora kiyya of dura akkasii isinoo karoora keessan maalidha yoo galtan yoo asii galtan maal hojjechuudha immoo lukkuu akka godhan isin beeku ofii immoo yaadi qalbii ta'e keessa jirti lukkuu horsiisuun akkas maa jennaan horii kan horsiisuudhaaf horii osoo horsiisanii irra faayidaa qabu horii horsiisuuf lafa magaalaa ta'e horii horsiisuu hin dandeessu akkasitti horii aananii tokko lama yoo ta'e malee horii biraa horsiifachuun magaalatti hin dandeessu akka baadiyyaatti immoo namni baadiyyaa lafa gahaa qabu horii sirriitti horsiisaa horiin faayidaa qaba amma sangaa tokkocha 150 bitaa jechuun nyaachisanii jedhan sangaa tokko qalabdee sangama 5 qalabde taanaan nyaachisti jennaan 150 yoo irratti meeqa geessita sangaan 5 500 kuma 700 fi akkasii kuma 700 fi 50 na fakkaata akkas jechuudha miliyeena galuutti jira shangaa shanii akkasii isinoo maalii karoora keessanii yoo qonna dhiirrifa amma qonna irratti osoo hojjettanii hedduu qonna
makiinaa qonnaa bitattanii warri dhiiraa akkasii hojjedha dhugaa isiniin jaan walitti gurmaati lafa qonnaa makiinni qonnaatiin ugguu baazarii garagalchitan immoo baazawee makiinaa qonnaa namni bitate hedduu takka irra faayidaa argatan mucaa tokko kan beeku makiinaa qonnaa bitate makiinaa biraatu osoo hin turin baasuuf deeman namni makiinaa qonnaa bitate nama hedduu laakiin wajjidha warri makiinaa qonnaa sun gatiin isaa jabaadha akka makiinaa kaaniitii miti waan abbaa duulaa san 2-3 bituu hin bitan isa tokkocha jechuudha abbaa duulaa ka jedhan san makiinaa duudaa san akkas inshaallah rabbi keera haa godhu immoo rabbi nama biyya namaa tanatti dalagee kisaaroo miti akkasuma hedduun keenya keessaafuu shamarran biyya namaa tanatti hojjetanii galanii ka deebanii biyya meeqa deeman amma ijoolleen hedduun isaan ka Suudii hojjetanii Kuwait hojjetanii deebi'anii Qatar Dubai Ordon akkas deeman biyya gaafa galan maali jennaan maallaqa isaanii san warruma achi erguu turanii warri mucuq waan kanaan hin goone mucuq jaarsi mucuq obboleessi mucuq waan kana gaafa galtee jette gaa isin kaatee dhaabbatte waan takka harkarraan qabdu wanni takka akkaawuntii isii keessan jirtu namni dandeessan akkaawuntii mataa keessanii baafadhaa akkaawuntii mataa keessanii yoo baafattan maatii keessanii waan isaan fayyadu itti tajaajilaman jechuu isaan yonnettan hojjatti godhaafi kennaafi jechuudha ati akkaawuntii kan kee irratti kaa'attee waan isaanii maatii keetiif ka isaanii addatti ergitaaf jechuudha 10,000 taatu 15,000 taatu waan isaan niyyattee isaaniif wanna jettu maatiin qarqaarinaa jechuun miti maatiin qarqaaruun wannaadha immoo jechuun hunda dagachuun kisaaraa hedduudha wallahi booda maatii ofiitiinis waliin nama buuftii waan takka jechuudha namni gariin fa'a maqaa obboleettiitiin fa'a maqaa obboleessaatiin fa'a mana bitanii mana maqaa isaaniitti jijjiiranii kan jedhantu jira ijoollee hedduu asirratti arge miidiyaa sooshaal miidiyaa kanarratti warra obboleettiin gaafa isiin achi as deebite jettee mana san maqaa ofiitti deeffattee gaafa isii achi as galtee mana kiyya jettee isiin galtu keessa gad darbatu jira jechuudha wanni akkasii mushkilaa guddoodha maal jennaan kiyaanni agasgahu faamilii fi maatii ofirra nama dhufu jechuudha homaa gochuu hin dandeettu maatii tante faamilii tante akka ormaa sanii kasaftee wanna gochuu hin dandeessu rakkoo mushkilaa sababa diinagdeetiin immoo faamilii keetiin adda bahuunis dhoorgaadha haraama akkasii waan ofii keessanii itti haa fayyadamaniif kennitaniif malee maallaqa keessan hin baasina maallaqa keessan liqaafa dhugaa isinitti nama Itoophiyaa jiru maallaqa isinirraa liqeeffatu namni takka hin kennina Itoophiyaa taa'ee namni maallaqa isinirraa liqeeffatu ergaa fi 5,000 hojii godhu jedhaanii taan liqaa saantiimii takka illee taate namaaf hin kennu bara liqaa saantiimii takkas taanaan nama kennu sirrii miti ani maallaqa ofii kiyyaa namaaf liqeessee achirra kana arrabsantu jira jechuudha as dura achirratti hin kakadhe lammata abbaan fedhe maallaqa riqaana gaafannaan baaseetumaan waan niyyadhe waan kana hojii godhadhu hin qabu maallaqa qofa jedhaan maallaqa guddaa bara sanuma eega si gaafatan 50,000 si gaafatanii wama shiikoo takka wama xiqqoo takkatti rakkannee siin jedhan warra bira warra biyyaa biratti mallan dhibirri 50,000 waan shiikoo takka siin jedhan wama shiikoo takka rakkadhee hajjabtuu takka hin qabaa wama xiqqoo takkaatti birree meeqa barbaadan birree 50,000 takka birree 70,000 takka akkas barbaada siin haguma yaanii birree 70,000 birree 50,000 tana haguma 5,000 fi 7,000 itti gaddeebisanii akkasittis ilaalu jechuudha gama warri biyyaa firummaan wallahi firummaan asirraa haftu firummaan akka firummaatitti waa godhii fi ergii fi waa xiqqoos taatu ogeessi kuusi gaafate hayi namichi bilbiluu eegalte gubbaadhaan daankoo si'aa nyaatu madaamiti bilbilee addaan dhakote jechuudha bilbila
akkasii waan qabdan irraa qarqaaraa malee birrii liqaa namaan kennina. Wallaahi birrii liqaa takkaffaa walitti isin buufti namaan. Lammaffaa isinis waan hojjettanii waan kana waan hojjettanii irratti isin dhukkubsa. Tataanii immoo mallaqaaf jettee fira keetiin cituun fira kee afaan baduun yaani wanni kun waan dhufaatii bal'anni kun booda afaan ni badda ka waan ati dareegdii irratti hogguu namni haala badaa sitti deebise afaan baduun kan keen oolu waa dubbachuun kan keen oolu wanni suni namni sun booda waan ati saniin dagatu ni beekta waan ofiisi godhan beekani waan atitti immoo hin dagatan jechuudha. Kanaafuu gaa waan qabdan akkuma sadaqaatitti irraa kennaafi malee nama liqaa isin gaafate hin kennin abbaa fedhe haa ta'u wallahi abbaa fedhe haa ta'u gowwummaadha wallahi akka mataa kiyyaatti gowwummaa gaafamee namni ati liqeessitee booda si arrabsee waa siin jedhee ni loltaamoo ni arrabsitaamoo maal jettaan hime akkas inshaallahi rabbi keera yaasajjadu nama hundaafuu isiniin jedha. Amma dandeessan mallaqa qabachuuf yaala hanga dandeessan jechuudha. Ka jaarsa qabdus mallaqa kee ufuma keetii qabadhu faamilii ta'uusi namittiin dhufte na fakkaata subhaanallah. Mee sagalee matana waraabee haa ka'u yoo na furte hokkolaa ka deemtuuf akkasii inshaallahi. Yaattiin hokkolaa dhufte na fakkaata. Mallaqa keenna jabeeffannu waan dalagnu jabeeffannu yoo ol ka'an malee ol ka'anii fudhatanii waan har'a achi kaa'anii waan har'a jabeeffanne boru nu fayyada. Asii gallee biyyuma namaa irra deemuun keessaafuu dubartiin umrii gabaabduu qabna jecha akka dhiiraati miti. Umrii takka waltarraan kaa dhiiru dulloota jechuu ni jedhanii ni beektu wallahi sagalee carraa heerumaan qabdu umriin kan kee gaafuma umrii kan kee asheeta fuulli kee asheeta si barbaadu dhiirris jechuudha. Gaafa fuulli kan kee sun ture yookiin fuulli kan kee hidda baase intala qacalee reef dhalattee lafaa ol kaatu takkasii barbaada jaarsillee. Tanaafi waan qabdan walirra buufadhaa xiqqoon cinaa guddoon cinaa waan qabda walirra buufadhaa waan takka dalagadhaa keessaafuu mana ijaaradhaa mana galtee kiraa namaa maaloo namaa yoo dhibamtes yoo wanni taates jechuudha dhibamtus rakkattus waan feetes taates wanni sun manni kan kee jechuu isa keessa hara baafatta. Yoo beelufte mana kan kee keessa manni kan kee sin taajjabu mana kee keessatti wanni jechuudha. Shimbirroonu huura wali qabdee mana ijaaratteetiin raammoo alaa qojatte achittiin galatti jechuudha. Tana waan taateef amma yeroo ammaa kana manni hedduu barbaachisaadha. Birrii meeqa kafalan kiraa manaa wallaahi naannoo Finfinnee fa'aa ta'e naannoo Finfinnee Adaamaa mana tokko birrii 10,000 akkas kafalanii mana tokko ofitti yoo qabachuu feete birrii 10,000 kafalta jechuudha ji'aadhaan. Bittaa akkuma bittaati ati mana qabaatte achi keessatti dalagaa yoo uummatte jette fatatte jiraatta jiruutan ta'e haga yaani barriitti jirutti jechuudha. Hanguma sanitti jaarsas yoo taate dalagaa uumeef taa'eetu machi taa'ee kana fidii osoo hin taane waan takka irra dalagaa takka irra goonni jiraate laas atis waan takka dalagdiinis waan takka dalagu taanii wallaaluun hin taatu. Booda immoo mallaquma erganii itti guuranii dhiiras taatu dhalaas taatu faamilii taatu haadhaaf abbaa taatu jechuudha. Yoo waan takka isaaniifis waan mul'ataa takka godhuuf isaaniifis waan mul'ataa takka waan isaanis boru waan ilmoon teenya nuu goote jedhanii itti gammadan waan namni sargu jechuudha. Waan isaanis hara keessa galfatan waan akkas isaaniif godhanii waan kaan immoo mallaqa ofii qabachuudha. Mallaqa ofii maallaqa keessan qabadhaa jabeessaa wallaahi mallaqa yoo qabaattan abbaa feetanii
abbaa feetan harka darbitanii akka feetanii jiraattan namni isinirratti waan jedhu zabana kana namni haala haadummaa kan kee namummaa kan keetiin sin kabajju yoo ati waa qabaatte si kabajja yoo ati waan qabne namni si dubbisu hin jiru jechuudha si dubbisu hin jiru dura fi beekta namni haala namaatiin amala namaatiin namummaa namaatiin namni waan nama jedhu amma hin jiru waan akkasii nama miskiina nama waan qabne namni akka namaatti isa laalu ati yoo waa qabaatte korraatee jiraatte jechuudha wannatte boontee kanaaf waan qabdan jabeeffadhaa ariifattanii illee galina wallaa jaarsi akkas ta'a maaloon akkas ta'a jettanii ariifattanii illee gara biyyaa fiidanii hin galinaa waan kaayeffatan san bakkaan gahadhaati waan qabdan san irra cichaa dalagadhaa waan takka waan galtanii irra dhaabbatan biyya ambaara deddeemuun faayidaa hin qabdachuu kuweetii kaatee dubaayii deemuun dubaayii kaatee joordan deemuun faayidaa hin qabdu jechuudha immoo warri bakka biraa jirtan biyya galuu warri feetan biyyatti hin galina wallahi amma osoo biyya biraa teessan suudiin banamtee jirti viiza suudii eegaluu jalqabda yoo haalli biyya sanii isiniin ta'inii biyya garii gara akka joordaan akka fakkeenyaaf dubaay iyyuu mindaan hin jiru amma dalagaan hin jiru ijoolleen hedduu dallaallee rakkisu jiru dubaay keessa jechuudha ijoollee hedduu isaanii yoo haalli isinii mijatee jedhee haala mijeeffadhaatii viizaa gara suudiititti akka isinii yaadu namaan koontaktii godhaatee akkasittiin suudii irraa viizaan akka isinii godha boolee eerpoortii gabbuuteenna suudii mabararaa deemta akkasittiin wanna jetta jechuudha gizee takka miidhamaa dalagadhaa booda waan keessan uffaancha gizee hunda nama afaan jechuun umrii ofiitiif fixanii humna ofiitiif fixanii bifa ofiitiif fixan dee'anii kalaas waan nama bira faankeetan san harka qabatanii booda ofiitii uffaan jechuudha ofiif hojjechuu nafsii ofiitiif biyya ofii keessatti aaliitii keessatti yoo hojii uumatte dalagachuu dandeessa jechuudha biyya keessattis akkas inshaallah waa hundaa rabbi biyya teenyas nagaa godhu nama keenyas nagaa godhu lafa teenyas nagaa godhu biyyi teenya wanni hundi jijjiiramee jira wallaahi waa bituu hin dandeessu uffata qamisa takka yoo bitan birrii 5,000 bitan jedhan qamisi takka akkasi biyyeessi jiraachuu dandahan jiru keessaafuu birriin biyya arabaatii hojjetantu faayidaa hin qabdu hagguma asii qabanii galaniin achi ergin guddoodha hogguu achi geettumaa siin bittumaa siin fayyadu xeefiin kuntaalii takka birrii meeqa midhaan kuntaalii takka birrii meeqa akkasi hedduu takka jireenyi qaaliidha of qaqqabaatii dalagadhaa of qaqqabaa dalagadhaa kaadheertillee isin janaajjantee mataa isin joorsitu amma faashinata akka jira ijoollee biyya warra faranjii tana faatuun janaajjanee viizaa isinii erginaa kana hin goyyoominaa namaan mukaa nyaattu biyya faranjii biyya jinnii haa jiraatu faranjii biyyi faranjii wayyaanata rabbiiti taa dalagadhaa hin gowwoominaa yoo mallaqa isinii buuse mallaqa isinii ittiin tikkeetti cirattanii deemtanii as deebitanii isa isinii buuse sanuu amantanii jedhina tikkeetti darsoo malsii muradhaa yoo isin si waama jedhu tikkeetti dhaqaaf gala hogguu murattanii namittiin fayyaan qabdu tun astaghfirullah alazim numa bilbilti wala madaa minti fayyaan qabdu daqiiqa na bilbilti akkasii yoo isaan isin yaamna amma isin yaamna isin fuuna biyya faranjii tana yoo jedhan ijoolleen teenya jaagurra qabdu birri as ergi jedhaati inni nu gaafasa isin jalaa bada tikkeetti darsoo malsi muradhaa tikkeetti dhaqaa galaa itti himinaati yoo inni isin baase yoo kaali tikkeetti teessan gaafa inni achi isin jalaa kute isin deebitanii dalagatta carraa sanis ofiitti kutinaa yookaan ta'a dalagadhaa maa isiniin kutu biyyatti faranjiitiif biyyatti arabaatis takkuma biyya hundattuu ka ta'anii nyaatan hin jiru immoo biyya faranjiititti akka feete baatee dalagdee fedha keetiin mana dhuunfaa keetii ani akka asii kanatti dubartii olii gasi ooftu
wanna taatee dalagatte jechaa malee biyya dimokiraasiitii biyya akkasiiti waan akkasii sanii malee jijjiiramni addaan hin jiru jechuudha biyyi namaa biyya namaati. Kanaafuu gaa jajjabaadhaatii dalagadha dalagattanii yoo jettan abbaa feete ka biyya bara faranjii taa'ee wanni jedhu sun illee mallaquma qabaatiif wanni jedhanii miti.